Tantu jira. Jaartiin Okay, kee mooraa bareedaadha. akka itti dhaga'amne suuraa Okay, wajji asli ta'uu Professor illee naa viidiyoo dubbatu. wajji Koi hojjetu. Professor waan asli kana deebisee fi sii kana dhiifama. Asli kiyyalaan amma waan ati jette kanarratti waan bareeda dhugaa jetti. Garuu immoo waan takka tan namni naan hubatinii jira. An amma akka dhimma kiyyaa fudhanne. Ani yeroo malama yeroon itti waa'een kiyyaa miidiyaa irra bee. Yeroon lamaan yeroo takka yeroon agartee haati faaxeena bira dhufte yeroon lammaffaa ammoo yeroo itti gartee dahabni naafii jalaa bati. Sababnis aboo micayyoo takka gartee micayyoo dhalattu arsii takka amma haati faaxee dhiyoo tana dhugaa kiyya kanallee naa galchitee turte umrii haa dheerattu. Aboo agartee jara keenya micayyoo dhalattu arsii aanaa akkana takkaatu gartee akkana nu bira dhufee micayyoo tana eenyummaatiis hin beeknu maqaas illee jijjiirrattee gartee madaamiin nagalche Dubaay irraa jettee gartee dhuftee nu bira teessee akkuma dhufteen kaatee daaba kana fudhattee deemte naafillee gartee intala ganda kiyyaa teettee akka ijoollee ta'an gartee if bira finneesii if bira fiddee mana keessa yeroo dheeraa waliin turan hanga torbaan takka hanga warri sii maallaqa irratti erguuf jee if bira kaa'e. Daaba san fuutee deemte jechuun. Gaafa kaani naafiin daabni jalaa badee micayyoo tana bakkatti barbaanu dhabnee adaamaan jira koottaa innee gaafa adaamaa makiinaa fudhee dhaqu bilbila nurra cufatanii siifi soddaansii obboleettii sii fuudhe. Tolee jennee miidiyaa irra baafne. Akka ummatti gartee namni arsii. Profeesar. Profeesar kiyya dhageeka Profeesar dhagee. Akkamiin namuma arsii tokko waan jalaa fuudha jettee dubbattaa jaanii dubbii dhiyeetana gara malee godhanii dhugaallee nu dhabsiisanii achumaan hafne jechuudha. Hatta akka namni illee nu gargaare nu godhanii. Tolee jenneeti waan sanillee dhiifne akkaan miira keessallee galee waa dubbadhullee na godhan gaafa san. Tagaafa haadha faaxis illee dubbiin haadhuma faaxii xiqqoo na jalaa jarjaree agartee namnillee unu abdii culullee faan gartee akkaan hin feene akka saahiba kiyyaa osoo silaa na gaafatee akkuma kun amma Profeesar Gararaafoon waan hin taane ol baasu kanatti abdiilleen gaafa san jarjaree osoo anaa'u ka saahiba isaa dawwalee abuu haati faaxee akkana jettiiti maal wal gootan kanaan injiin haati khadiiraadha faaxee ajjeesee kun awwaaluuf deemu jiran jee miidiyaa irratti ol baasee jechuudha sii galee. Akkasitti wanni lameen kun na jalaa akkasi gara miidiyaa kana na jalaa dhufe malee ani waan hin akkasitti yaani wanni waa'ee dhimma kiyyaa kana beekanii ol baanii illee hin qabu doktara kiyya sii galee waan akkanaati. Dhiisi nama yeroo baay'ee sin dhageeffanne namallee carraa kennaa. Carraan keetumaa miyoo gara Profeesar egaa carraan keetumaa. Usmee gara laafoo naa dubbatu gara laafoo dubbadhu mee yaada maalii qabda amma tokkoffaa irratti nama 8,000 irratti nu saalfachiiftanillee waan siin jedhu qabaa nuu deebista ol baatee suuraa akkana ka'uu kana lash godhi anuu hin hinaafee hinaaffaadhaa jette maal obboleessa kiyya suuraa ka'uu qabani manatti ashamaaqqaa qabuu qabani. Ati akkanuma bara walufaa naan saalfatta kee rakkoon qabu gaabii adii bitu. Amma kaa. Wallahi si jala saalfadhu. Isa uffadhu mana jala taa'ii naan saalfadhu jedhe kiyya rakkoo miti amma laalila kadiir kiyyoo. Waa dhimma dubartii keessaa bahii minaamin kan jettu kanarratti diqqoo deebisii kenna qabaaf. Ta dubartii qofaa miti eenyaa sudduu teenya keessaa seenu jirti. Udduu dubartii qofaa miti. Walitti qabilamanu. Gadhiisee abdiin gadhiise fakkeenyaaf bara kana keessa warra feemasoota keessa fakkeenyaaf abdiilleen ilma dhiirati mucayyoon sunillee bareedduma namni waa'ee isaanii kaase dubbate tokko hin jiru sababni isaa mucattilleen ikwaalitii godhattee gurballeen hatta waan biroo dhiise sadaqaa duraan funaannatu dhiisee godhatee ilmoo dhiiratti deebi'ee hawwii nuti ta'ee an biyya faranjii kana fa'aa waan deeman fakkaatan namni maqaa isaanii kaasu hin jiru. Isin immoo jararraa adda diina nuti taatanii maqaa keessan hin kaafnu. Tokkoffaa gadi baatanii gabanaa jaartii keessanii akka doktorri baanu haasoftan. Fakkeenyaaf biyyaadha mana tiyyaan jaaladhattaa ofii naafin akkasii naafin hin deettu naafin maaliif taa'ee sirra taa'ee bu'e. Osoo ati waa'ee jaartii keetii as baaftee wanta akka dubbachuu baatte nuti jinii nutti ni bitu. Amma si fakkeenyaaf karraa sitti har'a booda gommaa gurraattii bitadhee si koruudhaa jechuudha. Angara suntu ile garu. Ani sama singili shababaka keetiiti wali gabbaana beekadho. Ani shababaka keetiiti. Rakkoon kenna maal ta'e beektaa dhugaa dubbachuu fi nu wal qixxooyne amma dhiiruma jabaa akkasii koomandootti isin jechuuf isin sodaatti tokkoffaa amma asliifaatti hin dhiyaattu naasiraan olleetti hin dhiyaattu sodaata namni kenna. Kuuwwan ammoo akkanuma deddeemee akkam ta'a
intala tana intala ebaluu gadhiifte intala yookaan sikkoo mandoo takka gadhiifte isiin gadhiifamuu hin qabdu bayuu hin qabdu maalii ta'uu hin qabdu akka nu jennetti buliidha amma akkasitti mee ati fakkeenyaaf bultii ta'e isaaniif fi oofamoo si oofatare. Nu dhibee Yoo beeloftee hoo aan amma fakkeenyaaf jaartiin xiyya beeloftee osoon na gargaaraa jedheen ishiin jiranii bardi qalaa keessa jiratti guddeefnaa jiran. Yoo ariite maa ariite. Arraba gadhiisisiin jedhan wallaahi gadhiisisiin jedhan. Lakki mee asirratti Dr. Asli ila waan takka dhiifamallee naa godhaadha. Gaafni isin balleessita mee Asli waan kana wallaahi isin amma atireefu gara laafoo anamma sitti tureefuun tana haree ture dhugaa dubbachuuf wallaahi Asli maaliif sitti haroo jette. Gara laafoon yaani fakkeenyaaf waan arsii ta'eef yaani akkasitti osoo ni reedii amma ijoolleen mucaan eenyu qeerroo jedhamu kakunoo Dubaayin kana jiru haga ilma haadhamaarree jedhuunge. Anamma gaafa naafi wallollu wanne irratti wallolli osoo hin beekne keessa qabatanii Kadiiriin bakka agartanitti ajjeesaadha jedhan argitanii Kadiiriin bakka agartanitti ajjeesaa lubbuu keessaa baasaa ijoolleen arsii jaanii labsa baasan Saudi Arabiyaa jira mucaan san goota kiyya dhugaa jettee jaaniin jala deemanii. Anamma maalatti aartanii? Waan isitti aareen qaba. Wanni dhugaatti himne yaani gara laafoo dhugaatti himne. Fakkeenyaaf inni kuni namni ijoollee irratti dhaggeeffadhu asli kiyya dhaggeeffadha soddaa dhiifa malee naa godhaadha. Namni ijoollee irratti duulchisiise hanga gartee haadha isaa tuqanitti namni oofe gurbaa gara laafoo sani. Akkamitti dhugaa qaqqabanii ittiin fakkeenyaaf osuma ta'eewu mucayyoon tun haadha ilma isaati jaartii isaa turte akka fedhe godhuu danda'a. Wannummaan agartee isaan keessa seenuun tokkoffaa dogoggora. Lammaffaa as bahee mikinaatuma tokko akkatti gartee ilaa hanga irratti reedii kana qub tokko dhaabee ittiin deemuun dhabee gara laafoon. Ansilaayisee ta'e dhugaa dubbachuuf liivuma irratti hundee buu ture. Nama keessaa hin gala. Nama 8,000 guuturra waanuma himu dhabee dubbii qoosaa godhee fite. Reediillee waan miira keessa galee tureef hedduu bakka wooma juu wallaalee dhabe. Isin garuu dhugaa itti himu sirra jiraata ture. Ani amma yoo san waan seeneef gara laafoo ragoree reedii arrabsuu yookiin reedii ragoree gara laafoo arrabsuu hin gorre. Yaada natti fakkaate yaada dhugaa natti fakkaate waan reedillee beekuuf waan siiduunallee beekuuf waan haadha firoollee beekuuf waan reediin sirreessuu qabu waan uummanni sirreessuu qabu dubbadhe dubbiin sun immoo irra deebii viidiyoo mummuranii yoo naqaata olii oofani dhugaa reedilleen jaartii kee sirreeffadhuu jedhe sigalee laayik akka yoo fakkeenya iyyuu fudheeffan akka jaartii soddaa keetitti haa jiraattu. Tigale jedheen. Gara laafoon waa'ee namaa keessaa bahee hin jenneen re'asli dhimma namaa keessaa bahee hin jenneen bari isumaa'u dhugaatti himnaan arrabsiisiin hin jenne yaani garuu laafumaa'u dhugaa jirtu itti eega inni kun dhugaa qabatee wanna itti reedii nama irra duulchisee ofiifillee irra duulu eega dhabe kunoo gara laafoon kana eega gartee waan amma fakkeenyaaf gara laafoon mana isaa keessa gaafa liifii seenee ture hedduu waan gartee hatta namni kaanu akka waan gartee reediin micayyoo jaartii isaa san gadi qabee mataa keessa gartee galgaluu tumee ganamuu akka aayyodaa akka nama haadha biddeenaa bira jiruu godhe jaarsa wanni kana jaartii isaa gaafa isa bira dhufu san hundi hin dhabu. Gara laafoo yoo san gorsa kiyya dhageeffatee waan reedii gorsa dhageeffannaan mana ofii banatee shamarran gorsaa ture sana xalsiisaa ture. Maaliif beektaa namni tokko mammaaksi maal jedha beektaa gowwaa dirra dhayanii qaruu ta'e bira dhayanii jedha. Reedii wanni kana jennaan yooma isaan faamee gabbooyee mana ofii banatee isa jala ture sirriitti ijoollee lafaa dhufaa kana barsiisaa ture wallaahi akka itti dhiqatan akka itti kennatan akka itti dhungatan wallaahi isaa meeqa ture jechuudha. Kanaafi malee jasbaa waan beekne itti himta malee nama lafa bule ka rifeensi gurraachi irraa dhumeettiniin Arrilleen irraa dhumtee malaa ta'e kana akkamitti nama guddaa kana arrabsiistare Kadiir keessa. No arrabsuu mi bara amma gara ishee ayyaasli kiyya yeruma biraatiifuu gara laafoon amma dhimma hudduu jaarsaa jaartii keessaa bu'uu qaba. Dhimma hudduu xiyyaa fi jaartii xiyyaa keessaa seenuun qabu gara laafoon kanaami kunoo. Dhimma hudduu reedii fi wanni keessaa seenuun qabu gisuma biraatu hudduu namaa keessaa bu'uu qaba. Bara amma yoo dhugaa dubbanne jechuun Kadiir dhugaa yoo dubbanne. Akka namni dhimma hudduu teessanii keessa seenu bar isintu hudduu warruma asirraa keessa seenamu kanatu hudduu ufiitti hudduu jaartii ufii bana. Wargizaamti ammayna. Kanuma isin jedha yeroo gaarii qabaadha. Baxaam nama waddaachu. Galatooma.
waa irratti walitti bu'anii rabbiif jara malee namni hin beeku jiru arafa Amma nu barila doktora dhugaa dubbachuuf ani amma yookaan jibbaa shamarran gara keenyaatiif illee miti. Ani wanni na aarsa irra guddina shamarranii miti. Shamarran dhugaa dubbachuuf akkuma reefsii jedhe sani ijaa meeqa qaban. Osoo nama meeqa fedhan dhaban akkuma reefsiin jedhe sana irra deebi'ee dubbadha jechuudha. Maammadoo akka gara laafoo kana fa'a mee maaltu boocise yoo hinaaffaa ta'e obboleessoo achi galtee harree sakaalteen fuutu gara laafoo. Maa dhugaa dubbachuuf. Abboo shaf. Wallahi dhugaa.